Rakin qalladaa diraamaa godhaa maalii godhaa kana oofasii galee kun ammoo hin ta'u yoo anillee san ta'e keessaan na dubbisuu qaba hiriyyaadhaan blookiin irraa kaasee Mubaarak ati waan kana siiriyeesiidha moo qoosu jirta yoo naan jedhe rakkoo hin qabu. Maddi walaabuu akkasii na dubbise keessaan dhufe eega ani aaree ijoollee teenya ijoollee si komandoo irraa harka fuudhecha. So akkasii gochuu danda'a wanni anamma isarraa waa'ee yeroo lama sadi dubbadheef wayita an gadi bu'u illee waanuma san qaaqaa jira eega quxubni dhuftee ol baate illee wanni ani isinii reef jedhe geettee miiree maal jedha saniif dubbii ijoollee taphata saniif jedhe malee an namallee komadhuu namatti illee nama qottisuu miti kanuma isin jedhuuf fatikee galatoo. Eela Mubaarak ifama ajin dubbattani dubbat ulfaadha amma abbaan feetiin qoostasiin haa jedhuun dhiiftasiin haa jedhu amma sirna geette dubbiin jilba geette guuttatte isin lamaan iyyuu waa dhaama waa isinii guduunfa yoo narraa guduunfattan waan isinii dhaamu karaa deemaa jirtan karaa dhugaa karaa jaalalaa karaa sirnaa lafa dhugaa nama waliin jiraatu nama waliin oolu nama waliin bulu ta cidha waliin dhaqu ta du'a waliin dhaqu ta ardaa ta ardoomaa walitti fudhattan jechi namaa isin gidduu yoo dhufe amma walitti isin ka hidhu ta'uu qaba ka dhagaa hamaa isinit darbatullee hammeenyatti osoo hin taane gara nageenyaatti deeffattan ka dhagaa nagayaa isinii darbellee dhagaa nagaa san walitti sassaabattanii dhugaa ijaarattan bultii qofaa miti dhugaallee ijaaradha dhugaa eega ijaarattan dhugaan ijaarachuun keessan amma iyyuu sirna biyyaatiin nama dura teettanii nama kana marara teettanii haasaa jirtan sirna jijjiiradha jechi nama wal jaalatu dhugamallee isinitti takkaa namni wal jaalatee jetteen gidduu dhabamtee hin beektu jibbi gidduu dhabamee hin beeku jechi hamaan dubbii dhabamee hin beeku inni akkasii isiin akkasii inni akkasii amma waan as jalaa komantii jedhan isiin akkana maarree jetti ilma hagana qabdi maal kudhanillee soddomallee yoo qabaatte rabbi kenneefi gadaamessa qulqulluudha tanaa oluu yoo nu harte intalli ta hortu ta daraartu nu haa taatu reef isiniin jedhe jechi namaa kanan daangessu dhugaan kanan daangessitu jaalalli kanan daangessu wanni jaalalli daangessitu hedduu jira Mubaarakati jecha namaallee dhagahin dhagaa sit darbatu ka keeyriillee keeyri jijjiiradhu ka sharriillee keeyri jijjiiradhu dawaa kana fayyadami akkasii cehan quxubaatilleen ilmi dhiiraa ka qoosaan dhugaa ibsatu jira ka qoosaan jaalala ibsatu jira ka yoo qoose malee dubbii seeraan dubbachuu hin dandeenye jira jaalalli dhugaa waa lama nama gooti sobaallee nama gooti saalfataallee nama gooti qaanfataallee nama gooti si dura dhaabachuu ijaa ol qabatanii si ilaaluu fa'aa dhabama dhiirummaan jagni fedhe lolee diina fedhe galaafatee galu intala dhugaan jaalatu onneen hin bayti dhiira dhugaan jaalatu onneen baytuudha qalbiilleen foxxoytuudha aqliilleen gabaabduu taate aga sibira jiru sanitti dhiirri dhugaa akkasi innilleen qoosaa waan kana sirritti ibsachuu danda'a jaalala dhugaa kiyyaa ibsachuu danda'a dhugaa tiyya achi keessa walitti qabattee guduunfattee onneen isii naa haa ititu waan jedhu of keessa dubbachuu danda'a mucaan kun atuureef qabatama waan qabatamaa isarraa barbaadette qabatamni kamareef inni dubbate sani rabbi walitti isin haa qabu jechaan dandhaybamina jecha keessa kanamni walitti isin dhiibu jijjiiraati gocha godha gaafa gocha gootan ahaa jarri ta akkanaati jedhee warri kaleessa isin jidduu deemu sharshaariin isin gidduu deemtu sharriin isin gidduu deemtu keeyritti jijjiiramteetiin maasha Allah mabruukii ka jaalate ka jibbillee harka dhaya harka isinii haadhaani dhugaan teessan haa mul'attu manni keessan haa ijaaramu alaamanni keessan haa tolu sa'a namni keessan haa tolu haa horu horaa walitti dhufa gataa waliin haasayaa fixadhaa dubbiin dhumteeyyuu amma wanni jirtu guddoon teessanii sodaa namaa amma jecha namaatiif waa sodaattaniitiin wanni walirraa qaanfattanii jiru keessaa waliin haasofte keessaan waliin haasoo hin fixanneettan keessi keessan haa tolu akkana dubbiin namni keessaa waliin haasaheetiin dallaa kijibaa diigee galaana kijibaa adda dhahee achi walitti cehaa walitti ceetanii wal bira jirtan tan amma wanni isin gorsaniyyuu hin jirtu dubbii teessan sirreeffachuun sirna keessan qajeelfachuun aadaa duudhaa kaleessaatiif shari'aa rabbiillee eeggatanii walitti dhufuun teessan guyyaayyuu isin hin barbaachisu sa'aatiyyuu isin hin barbaachisu akkam jirta akkam jira akkana jira kana bilookii na goosise kanaaf si godhe tanaaf anillee akkana siin jedhe tana jedhaa dubbii teessanii kadha as deema wanni waan takka isin as garagalaa koottaa yenna lakkoon qabu sirna qabda waan ta'eef tana isinii dhaama dubbii dheeressee ulfaadhaa fayyaa ta'a. أستاذ موتر جرتن أستاذ دبته في ديماني
أما ما جنري Sagalee في رجل فكاتي واتك جرا كفتيلا واتك جراني لكنو muyuti yaa muyuti muyuti jira يا hin muyuutti jiru jirtan ustaaz badda. amma hoo Amma lakki deebitan. fatii dubbadhuun jee bar jarri lameen fixatanii amma Okay. keessaa yoo namni Anamma itti waan bilbile tana booda keessaa yoo namni itti dubbate kheyrii sharrillee ta sharrillee kheyrii akkuma inni jee dubbiin deebisnu kheyrii itti walli waradha fiyuuchara keessan laala wajjabaadhaa nuti nu erga halas torbee booda waan feetan nuti biyya dhayneeti ni kaa isin gorudha. anamma ustaaz wanni jedhu jalqaba irratti dheebuu mubaarakii fi hawwii kutubaa rabbi galmaanaa qabu akkuma reefin jedhe sani. Amiin. Nu jenne irratti haa Amiin. jedhu. Hawaasa kanaafis gammachuu namni waan barbaadanii harkataa namni 700 kun bara lakkaa namni waan barbaadanii harkataa abdii jedhuuf keessatti horuu nu haafadhu. Tanuma wanni lammata ammoo Mana kanarraa maallaqa baasnee bishaan baasna. Tole fatii dubbadhu. ustaaza baga jettanii waa'ee Ibraahim isiniitu ganda keenya kana jidduu qilleensa qaqal'oo wayiitu jira. Qilleensa gubbaa kanatti illee namoonni akka nuyi har'a kayrii dubbataa ture kun dubbachuun hin malle jira. Ibraahim loodee amma yoon keessaan itti bilbilee waan jette kana hunda dhiisi tufi jedhee inni tufaa. Waan xixiqqoo takkaa jira. Isiisanis dhimmuma akkanaa kanaan rabbi sababee nurraa balleessu. Rabbi nu haa tokkoomsu. Fatii isheen Amma sirreessina laata. jaalalli kun ustaaza asirra waan haa qabadha amma feemasoonni hedduu jira bara warri as taa'anii nu dhaggeeffachuu jiran. Miidiyaa kanarratti hedduu waa diiguutu baay'ata. Waa ijaaruun hin jiru. Waa ijaaruun hin jiru. Waa diiguu baay'ata. Waan isin tolchitan argeetiin yeroo isin gastii hosseentan rabbiin nama kana fide yaada mubaarakillee dheebuu fi beela mubaarakillee galmaan ga'e jedheeti mucaa siin rabbi keessaa waa qaba jedhee dhiise. Gaafa isin dhuftan amma abdii jirullee beeka waan isin tolchuu turtan baraan beeka. Waliin rakkoo nuti gugurdoo nuti waliin rakkataa ture tolchitan. Waa hedduu akkuma aspaaltii kanatti haftanii bira tartan waan nu gara itti wallaan. Ammas immoo nama keessanii kana rabbi nu adiisu kutuba uffanni isaanii yoo nama keessanii illee Amma uffata dhiisi. Fatii kiyya akkana si harkeessa jaaladhe dhagaye. Ani amman arisii tana baay'ee jaaladha maaf naan ji. Ani arisii tanatti bishaan dhibbaa oliin baase takka ji. Arisiin tuni nama jaalarraa nama afaan keessa nama dhungattee namatti fi qabdee yoo wanta kan qabaallee hoolaa takka yoo qabaatte nama hoolaa san qaltee gaabii nama uffisee nama gaggeessu. Eessummaan kiyya takka ji. Tanaafiin ani wallaahi bikki keessan as gubbaa laal. Si kanallee amma akkasii harkee baay'ee si jaaladhe takka ji. Amma nu tana booda ilmaan kan eega kanneen booda mana kana mana kheyriidha. Nama wallale nama hedduu nu dhaggeeffatan si kana jala beek. Nullee ni waraaban. Shayxaanni gabbeegu wal arrabsan. Arrabasan nuti as finnee mana kana finnee karaa kheyritti jijjiiruu qabu. Nu kanallee waa arrabsanii. Maaliif? Nama si jaalate namichi siis. Fatii kee namichi siis. Anamma amaanaan irraa geessa isin hin fichisiisu. Tiya wallaahi rabbi si kakadde. TikTok kana wanni dhufeefani. Durdursoo ani akkumaan jee bikka hedduutti eela baase bishaan bikka dheebuun jiraattu. Bikka hedduu namni keenya rakkaterraa waan bishaan taate waan hin beeku jette waan rasuulli jee. Takka jee. Lammada TikTok kuni nuti namni guddaan yoo irraa fagaanne. Ilmaan kun shayxaanni seeneeti wal dogongoranii gandaa fi biyyaa fi waan waliin qotan. Ambi tanaan nuu gammata. Nuti akka fedhan nu arrabsanii nu arrabsanillee arrabni isaa nutiif deema. Nutiif dhadhaa sammurra kaayatanii. Sigalee ilmaan keenya kana akkana laaluun qabnu. Kijibneellee ilmaan keenya kana waliif fiduu qabna. Ilmaan keenya gartee akka wal jaalatan. Ilmaan keenya ganda isaan irraa dhufan. Nama rakkataa meeqaa jira. Nama ollaa teetii arraga nama yoo faxara nyaate gaaf lama qoonqoon qabne. Ijoollee tan akkamitti waliif finnee akka haadha abbaa isaanii yaadatan. Biyyarraa bahan akkamitti yaadatan. Akkamitti wal jaalatanii wal dhufanii osoo gandaan waliin qoodante akka ilmoo namaatitti sababa maanuma akka baraan labbata kan jettu abarraash. Nama ta'uu isaatti kabajamuu qaba. Nama ta'uu isaatti gartee gargaaramuu qaba. Warra ju'usanii
سوالين دلينا هدو سنجالة دا ألفات دا بولا هورا والله باليوتي والله باي سجالة دا أتكرمتني جالة أمتا ربين ألسي أخاصبو تي أولم والله نمني أسخي سجرتون دا يا دا مرادك أبداني خدوك ساتيس يا رب نوفيس خدو يا رب جنة هنكرنيس يا رب ورد لك هنكرنيس لك خيرك عبدو خنيف يا رب خنهير من اللي جار سقهري كقرآن في سنة رسولاتين بلج خنفونيس رادية المرضية يهرتيك هري خنيف يا رحم الراحمين يا رب سخرني دوان باسين يا رب يا نملكيس يا رب يتنيا لبي نغنا غودي يا رب جنا خينيا خلال سلام بيت نبوس يا رحم الراحمين اللهم صل خلاص انا فتنه كاسيمتي استاذ باليو يفهم باليو دويدا دوبالي دعاي غدافي inni bira ammoo namni dhibbi torbookiin dhibbi jaafi torbaatamii shanii jala kana jirtan carraan akkanaa kun isin mudachuu danda'a waan ta'eef koongiraa jedhaanii du'aayii godhaa fi dubbiin milkiin mul'atee jira waan ta'eef carraa sana dura haasamaa ture har'a mul'atee jira jechuudha wanniin cancalniin yookaan ammoo gara milkaa'inaatti deemuun kanaaf ustaazallee nama akkanaa rabbi nu keessaa tursiisu abdii cululleellee dhufee jira koppilingi sheerii gochuun dagatina warra jala kanaa koppilingi sheer godhullee du'aayii godhaa fi ustaaza maaliif namni argitanii ila isin bira jira inni kana waan ta'eef namoota jala kana taa'ee jiru ammallee أول سرّا فرد لين شكيه سرّا فرد أستاذ أبدي تقول لا بينا يرو إيه كم يسجنا يرو كنا مقال أبي وأنا دلوم يا أبو وأنا وابدي مقال لا أنا أول فكر ناي أنجل قبونان إسنت فكرت أنا أول فكر كما ديرك أنا واوي إذا واق الله لي ويتني تمر باري جد ما نبدي نادم بتو كتبان فولو ولي دبيسا تنين سلكي ولي إرجع سلكي كيسن إرجع بيوكا كيسي جينا إرجعتو واللبسا تني قاله لبين تون إن شاء الله يفهم باليو غربا مالف دربتاني باستري موديتيرون بدربا تستنى ساكا no la cosa barresa jirabe la cosa barresa jira mubarak galcha la kiwani darra la arrawani da baita konta network tu tabana tanabi barti gora tab gora janna laki dibirati mulata bar baliyo me yero tak jira amma debe bakka litorki ta'uu danda'a mee taab godha dhugama akkuma inni dubbatee qutuba fooloo tolcha online dalaydi jedhee dubbatee inni illee gabbuunaan ammoo daftee dubbatte agalatomtu jennaani kallattimaan wallahi jette wallahi ani arragamate wallahi rabbiin gartee صلاة فجر يا ربنا لا تقبل الحمد لله والله الحمد لله يا ربي والله خير أرجيته إني أوسو موشن إن مبارك بالي يعني كيس مريدا هذا أمان ولي ناس تيجي كنوان تيب نمني نما ملأت كذا اتدار بتوباي هايون كيجل مجايو قفت فول لفتو نما واحد جتو وابل ليس نما ميوت الرخاصة mana kana keessa rakkoo jira namni nama rammuutu. Lakki bu'aa fi dhagayi waasiimu mee isin kofalchiisu dhagayi wallahi ummanni yaafoo gammachuu qabaaf wallahi qaallichi qaallichi gabbuunaan maaltu gabbisee deebisaa jette qaallicha aboo hulaa jannataa si aanyaatu yaantalatii jannanni si aanyaatu aboo horii bul wallahi rabbiin gartee gammachuu malee rabbi siin haaditu wanni harka kee qabatu hundinuu barakaan si haataatu. Ustaaza Mubaarak dubbii kana beekan ombeeyne nu gaafadha faamee dubbii. Aboo laal inni nu beekeetu laal hin aarree waan jeeti na lakkii jee waan jeete aboo waraakkulli rajulin adhiin imra'a. Ustaaza amma deebi'ee jedhee bara dafee. Amma deebi'ee jalaan aaruu leedhii see beeyta mucaan kun dhugatti miskiina wallaahi
mucaan kun jeenaati ani bade wallaahi deema irra kofe waan tolee yaa waan keessa egaa abdiin kunillee ani dhiis wal qodaa dalaga warri baareen keessa abdiin akkasii yaa warra baareen fooloo godhaa namu please ani iliyaan ilmaan kee rabbi jecha wallaahi abdii culullee fooloo godhaa wal haa gargaarru wal haa simannu uffata qollaa miti tooni kenna Felix dha waa hunda dalagama ما شاء الله تبارك الله ijoolleen shamaraa barbaadu fi shaampolee fi waan gargaraa waa hedduu jedhu dawaa gargaraatu jira ما jechuudha شاء الله ما شاء الله warri baharaa waan nama qallisaanii qabda yaa waan nama qallisaanii qabdaan garaa na guddate baadiyyaa tana keessa jarriin kitfoo fi deemana kanneen furdise gararratti garaa baase nuti waan nama furdisaa qabna ustaaza daa'ima jira kan nama furdisu ijoollee qal'ate yaa an deemi kiyyaa deemi arsirraa fide deema gartee haadha nyaateen qab deema gartee deema sireelaaf tolu deema sireelaaf toluun qaba tabeeni taphatta nuti waan shamaraa waan fuula dibatamne waan gargaraa waan silaa isaan sirreessu fi uffata aadaa uffatoota ordaraas gootanii miti ordaraas gootan biyyayyuu خلاص قصته ان شاء الله قاف ما انا رفتيتي واداتها سنيغوناتيز انت بتتينياس قاف ستي خوتاتي ادا سنيغونا ومن خينيما ايدني فاجره تنافونا موتو افتولشا دقيقة صار في ani ajanta keessanillee quban qabu akkanumatti ol seene كوبلي بقى سنت سلكين دقيقة صار في جرا سلكين كم تروح شوفوا دقيقة أفريقيا تاب غورا سيبازيز ديبس fuula isaa gadhaa ijoollee akkatti Of guddisi baaliyo. وني نفيد كوبي دي 5 ماني نفيد او واني دايا أكمل كونك كورا شو منو taabiitti baate obboleessa oomna maa gaafal godhu تاب غورا Daqiiqaa shaniif of guddisi namni taaptaap siyaa godhu. قلت خوتا تلا نوتي كيسي انا نينشوف هدا واف نينشوف هدا تاب غورا ustaaza ishee ana godhi baaliyyoo لكي اولابو البيت في قدس انما تاب غورا مي wanni dhagaa jirtan waan nama gammachiisu taap koppilingi godhu ammoo aadaa kenna haa ta'u akkasuma ammoo warra online utbaa fi abdii culullee follow gochuun dagatina maal jennaan manatti isinii dhufa drivingin ta'uu danda'a waan ta'eef keessan daftanii abdii culullee irraa ida'uu saniin kaaftanii carraa waa ajajachuutiif banaadha jechuudha akkasuma ammoo utbaallee daftanii hojjettan kanaaf maaliifi taap koppilingin gootanii namoonni kunneen carraa meeshaalee adda addaa isinii dhiyeessuuf carraa banaa qaba kana waan ta'eef taap koppilingii godha akka تاب شير تفوفا مي قلت لك والباسا مي وقلت لك كمان نم لبته رباعي ويجرتني والباسا فاتي تليفونك يسال كتبي baaliyo taap akka godhan guddisi gaati xiqqoo guddisi قدسي باليو guddisi taap hin ta'u awwal afrikaa beeksisa isaanii kanarratti abdii cululleen baareen jira mallattoo baareen in argitanii kutubni immoo finfinnee jirti if قدسي كان قدت في هواني اقولني amma ifsiisee taatu اوكي فاتي تليفونك يسال كتبي صوم بانت amma isinii katabaan ustaazi amma isinii barreessa amma beeksisa isaanii kanarratti uffata Gabana kootulaan. isinii barreessituma kutubni keessan اني اكسلارجين وفدا واني ودايا if باليو if قدسي mee kutubni isinaa gaafatu isitti Kutubni maal taate quxuubaadhaalle quxubaan maqaan isii quxuubaadhaalle quxubaa miti jiru quxuubaadha. قطوبة Maaltu maal ta'e?